Daa'imman Gaazaa keessaa erga waraanni Hamaasii fi Israa'el gidduutti jalqabee as manneen barnootaa deemanii hin beekan. Maatiin isaanii garuu kun rakkoo keenya keessaa isa xiqqaadhaa jedhu. Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii agarsiisutti daa'imman 12,000 ol wal waraansa kanaan du'aniiru. Torbanoota dhiyoo keessa immoo daa'imman 20 ta'an sababa beelaan du'uu fi kanneen 17,000 ta'an immoo maatii isaanii dhabaniiru yookaan gargar ba'aniiru. Daa'imman Gaazaa keessaa hundi sadarkaa jedhamuu danda'utti manneen jireenyaa isaanii dhiisanii baqachuuf kan dirqisiifaman yommuu ta'an kanneen kunuunsa argachaa jiraniyyuu jeeqamaa akka jiran maatiin isaanii dubbatu. Hikimaat Almasiriin haadha daa'imaa Gaazaa keessaati. Ilmi koo irra deddeebiin halkan irribarraa dammaqee bu'a. Abbaa kun yaadee naan jedha. Mana keenyatti ni deebina jedheen hawwa. Jireenya idilee duraan jiraachaa turretti deebi'uun barbaada. Akka gabaasa ministeera fayyaa Gaazaatti erga waraanni Gaazaa jalqabee lammiileen Paalestiin 31,000 ta'an du'uu yommuu ibsu gaafa onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa Hamaas Israa'el irratti fudhateen namoonni 1,200 yommuu du'an kanneen 240 ta'an immoo butamanii fudhatamaniiru. Uummanni Gaazaa keessaa miiliyoona 2 ta'u harki caalaan isaa amma naannoo daangaa biyya Masirii Raafaa keessatti bakka da'annoo ariifachiisaa keessatti walitti qabamanii jiru. Ogeeyyiin yaala daa'immanii hospitaala naannoo kanaa akka dubbatanitti daa'imman isaan bira dhufan hundi kanneen miidhaa sammuu fi qaamaaf saaxilaman akkasumas beelaan miidhaman jedhu. Hospitaala Yusuf Al-Najjaaritti ogeessa yaala daa'immanii kan ta'e Dr. Said Abdurrahman Mahamud Maaruuf rakkoo daa'imman irratti mul'ata jedhu yommuu ibsu akkas jedha. Hundi isaanii rakkoo guddinaa qabu. Hundi isaanii ni dhukkubsatu. Haadholiin aannan waan hin qabneef daa'imman isaanii hoosisuu hin danda'an. Isaanis hojjechuu hin danda'u. Aannan akkamittan bitachuu danda'a jedhu. Daa'imman tokko tokko ifatti boombii adda baasanii beeku. Maatii yookaan ollaa isaanii haleellaa xiyyaarotaan ajjeefamanis ni yaadatu. Ijoolleen kaan immoo yeroo hunda jedhamuu ni danda'ama. Warra isaanii hammatanii ni boo'u. Baay'een isaanii waan argan sana yaadachaa wareeraa jiru. Garuu immoo kanneen deebi'anii warra jaallatan sana waliin wal arguuf abdatanis jiru. Abeed Al-Raaziq Al-Masirii umuriin isaa 12 kan ta'e mana isaaniitti akka deebi'u hawwa. Daa'imman miidhamanii arguun laphee namaa cabsaa jedhu maatiin. Hikmaat Al-Masirii maatiin gaaffii ijoolleen isaanii isaan gaafatan deebisuu hin danda'anii jetti. Haadholiin gaaffii daa'imman isaanii isaan gaafatan hin deebisan. Fedhii isaanii guutuun danda'an nyaatallee taanaan. Daa'imman foon yookaan qurxummii yookaan chokkoleetii yookaan immoo wantoota mi'aawan kan isaan nyaachuu baran irraa gaafatu. Garuu amma argachuu hin dandeenye. Israa'el hanga gargaarsa namoomaa Gaazaa seenuu hin daangessuu jetti. Garuu immoo meeshaalee waraanaa Hamaasiif akka hin dabarsamne mirkaneessuuf jecha meeshaalee gargaarsaa geejibsiifaman hundarratti sakatta'iinsa nan cibsaa jetteetti. Kana malees gargaarsa namoota siiviliif ergamu Hamaas humnoota loltoota isaaf oolfata jechuun himatti Israa'el. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Amnesty International immoo gama isaan waraanni Israa'el gargaarsa namoomaa gara Gaazaatti seenuu irratti daangaa kaa'eera jechuun komata. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii immoo dhaqqabummaan gargaarsa namoomaa haalaan fooyya'uu yoo baate beelli hamaan akka dhufuu malu akeekkachiisaa jedha. Gabaasni Heezar Mardok Istaanbul irraa sagalee Ameerikaaf qindeessite.